96% በጣም አስደሳች ነው። በእውነት ለመናገር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ የገቡትን ቃል በተግባር ያሳዩ አደርጋለሁ ያሉትን በማድረግ ሕዝብ ያስደመሙ ናቸውና ሚኒስትሮቹን በሚመርጡበት ጊዜ ያሳዩ የተናገሩት ሶስቱ ነጥብ ውስጥ ትልቁ እና የመጀመሪያው ሌብነት የምትለዋ በጣም አሳሳቢ ነች። አንዳንድ ሾልኮ የገቡ ሚኒስትሮች አሉ የሚል ስጋት አለኝ እና እነዛ ሾልኮ የገቡ አሉ የሚል እምነት ስላለኝ ነው፣ መረጃውም ስላለኝ ነው። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በፈለጉ ጊዜ ተጨባጭ መረጃዎችን ሌሎች ጊዜ ልሰጣቸው እችላለሁ እድሉን ከሰጡኝ። ግን እንደ አንድ ህዝብ ተወካይ ዛሬ አቃፊነታቸው ነው በእውነት ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ ልጆች መሆናቸውን፣ አመራሮች የኢትዮጵያ ልጆች መሆናቸውን በዚህ ሁኔታ በዚህ መልኩ በዚህ ስልጣን ውስጥ አኳታቸው በሚኒስትር ደረጃዎች ሁሉንም ፓርቲ ማካተታቸው እውነትም የጠቅላይ ሚኒስትራችንን አቃፊነት አካታችነትና ኢትዮጵያ ከፍ ብላ እንድትታይ ለማድረግ ያላቸውን ቁርጠኝነት ስለሚያሳይ ሙሉ ለሙሉ እኔ ደስተኛ መሆኔን ለመግለጽ አስተያየቴን ለመስጠት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ yes or no question at opinion bakbuut mo oromo bakbuut mal jechuudha kun khallamaan keessa fila party filosoofisaa gargara kiree fudhatte imtataalee mal jechuuni fakkeenyaa fi no fakkeenyaa fi akkamitti exclusive ta'a ya reef amma kadeetti party sana akka partytti waan keessan qopheeffatanii uummata gurgurtan bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsite bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filate bakka fi buufati isa nama uummati san hin filan jechuuni ODP bakka buutama oromoo maal gaafattare kan jechuun kijini kan keessaa ta'an mal jechuudha gize dua sirrat follow up question dhibi waan qabu fakkeenyaaf atini yoo dhimmi wanni dhimmi oromoo ilaallata gize react gootu kan comment gootu dhagayen beeku mal jechuudha jechuun kijin fakkeenya gize oromoo keessa lafa oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii wataani aggressively gize atini qortee barreessite waan kan mormit fan argeen yoo ammoo qondaanii mootummaa tokko gize du saayidii qabatte waan barreessitu waan argee Facebook tan follow tolch fakkeenya si kaasuu danda'a yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa abbaa Shimallis Abdiisaa Harmaa waa dubbatanii pirezidaantii likk naachoo itti afaan Itoophiyaa kanaan waa qortee turte gize dubbii waya bala musime irra kaatelle gize defend gootin dhageenya irda deebiin muummichi ministeera Abiy Ahmedis namoota gargaara ODP keessa gize atini jaalowwan kan keewwanne ittiin dhageen rakkoo ammoo naannoo Oromiyaa fuula gargaaraa taate fakkeenyaaf gujii of nam dhibba afurii wayduu jira taksii react gootin dhageenye gareen adda addaa uummata Oromoo irraa tarrab jechootin barbaachisu khabar wayyaaneetuun jedhamnoo jedhanii dhageenya takk reacting goon kanaaf uummata Oromoo moo ODP jedhees gaafa amma bakka sanitti addaan baasanii dubbii ilaaluun achi keessa beeke wajjira akan daba jira akkas ilaalanii oromoo moo eenyuun jedhan akan ODP wanneen kun akka yaadatitti wanni inni qabatee deemu akka nama nuttis akka immoo barreeffamee lafa jiruttis uummata oromootiif maaliin godhaa akkamittiin godhaa ka jedhee qabatee jiru ODP bakka bu'uu jechuun miseensa ODP ta'uu jechuun totally oromoo dhiisuudha ka jedhee yaaduu jiraatu kun cubbuu jechuudha daba gaafa dhumaati oromoon nu filatettanii yaaddu akkamitti ilaaltu abdii qabdu guutuu jechuun filannoo 2020 injifannettanii full confidence taatu maal jechuudha gaafiin akkana bee ofiifu nu filatettanii yaaddu jechuun maal jechuudha nu filatannee akkamitti itti deemu nu filatannee ka yaannu sagantaa maa bafan eega nu filatannee ka yaannu maaliif yani qophii filannoo goonu jechuun sumbar jalqabumarraa akka yaadamni isa dogoggora yaadamni akkana nu filataa himmoonnaa nu qofa miti bar namummoodhaa na filataa jedheet dorgomu nu qofa doon ta'in namummaan beeziin isaa oromoo keessa illee ta'in gaafa sagantaa isaa baasee dhaqu akkas nummoo oromoodhaaf wanni nu qabannee jiru agammaatittis hanqina qabnu wajjinu rakkina dogoggora uumne wajjinu laallee wanni nu oromoof goon oromoon san laalee waan ammas harka qabnu oromoon laalee itti mannee namuu wajjinuu dorgomne himmoonnee qabsoo goon